Hello hordoftoota Maltii Skill Media nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Ani Shallamaa Moosisaan jedhama. Egaan leenjii keenya har'aatiin tuulii yookiin immoo meeshaalee ittiin konkolaataa keenya yeroo injiin overhaul goonu yookiin immoo konkolaataa keenya yeroo suphinu tuulota gargaaramnu tokkoon isaanii faayidaa isaanii fi akkasuma eeggannoo isaaniif gochuu qabnu kan wal wajjiniin barannu ta'a. Egaan leenjiin kun kan inni fayyadu barattoota automotive engineering barachaa jiran akkasuma immoo mechanical engineering kolleejjii garaagaraa fi akkasuma garaajii garaagaraa banatanii hojjetaa kan jiran barachuufis kan jiran immoo beekumsa waliigalaa argachuudhaaf illee qooda isaanii bahuu kan barbaadan hundumaaf ni fayyada. Egaan baay'een keessan na gaafataa turtanii koorsiin kun dipaartimentii kam jala jira jettanii na gaafataa turtanii kun asumaan deebii isiniif ta'a jedheetan abdadha. Viidiyoo kana immoo subscribe share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uudhaan akka na duukaa buutan kabajaan isinin gaafadha. Kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti isin dabarsa. Measuring and special service tools kanneen jedhaman waliin jalqabne jirra. Tuulonni kun yeroo injiinii keenya haaressinu yookiin immoo konkolaataa keenya yeroo suphinutti kanneen nuti gargaaramnudha. Isaan kana keessatti egaa tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a. Engine overhauling hand tools kan jedhaman akka paartii tokkotti jiru. Engine overhauling measurement tools kan jedhaman immoo kutaa itti aanutti kanuma keessatti ta'ee hand tools yeroo finnetti measuring tools ni ilaalla jechuudha. Tuulonni kutaa lama qabu. Tokko hand tools yookiin immoo servisiif kan itti gargaaramnudha. Lama immoo measurementidhaaf kan nuti itti gargaaramnudha jechuudha. Kana jechuun diameetirii, leengizii, thicknessii isaan kana kan nuti ittiin safarru measurement tools jedhamu. Hand tools jechuun immoo kan ittiin hiinu, kan nuti ittiin gadhiisisnu isaan kun immoo hand toolsidha jechuudha. Egaa hand tools jalatti kanneen ramadaman jalqaba irratti spanners yookiin wrenches kanneen jedhamanidha. Isaan kana baay'een keenya beekna jechuudha. Wrenchonni kun lakkoofsa qabu, lakkoofsa 7, 8, 9, 10, 12 jedhanii akka saayizii isaaniitti jiru jechuudha. Isaan kun egaa diameetirii booltii fi natii irratti hundaa'uudhaan kan nu mijatu keessaa select goonee ittiin filannee hidhuu fi hiiknaa jechuudha. Natii fi booltii yookiin immoo biloonii jechuudha. Isaan kun egaa diizaayiniin isaaniis gargar ta'ee akkaataa garaagaraatiin kan qophaa'an ni jiru. Isaan kana keessaa egaa akkuma imeejii kanarratti argitan kan diizaayinii isiniif mijataa ta'e select gochuudhaan yookiin immoo hojii sanaaf appropriate toolii kan ta'e select gootanii gargaaramtu jechuudha. Inni lammaffaan socket settiidha yookiin immoo ratchet kan jedhamu jira. Inni kun immoo roodii yookiin immoo roodiitti bakka hiikuudhaaf yookiin hidhuudhaaf mijataa hin taanetti sokkeettota kana jechuudha kan nuti gargaaramne keessa galchuudhaan bakka aangilii qabutti aangilii sanaan keessa galchinee hiikuuf hidhuudhaan kan nu gargaaran sokkeettota kana jechuudha. Sadaffaa irratti kan jiru electric impact rangeidha. Electric impact rangein kun immoo sokkeettota kana gargaaramuudhaan yookiin immoo reenchota kana bakka bu'ee advanced ta'ee electric power gargaaramuudhaan humna namaa osoo hin taane power electric gargaaramnee daqiiqaa muraasa keessatti yeroo osoo hin fudhatiin hiikuudhaaf kan nuti gargaaramnu immoo advanced kan ta'e tuulii electric impact tuuliinis dhufeera jechuudha. Kan biraan screw driversiidha. Screw driversii yookiin immoo install screw kan jedhaman hiikuuf hidhuudhaaf screwwan jechuudha. Screw yookiin immoo tiriidota kan nuti ittiin hiinu, kan nuti ittiin hiiknu, kan ittiin jabeessinu isaan kun egaa screw driversii jennee waamna jechuudha. Kan biraan pillars or various types kan jedhaman yookiin immoo kan akka guxatii jechuudha. Pillarsiinis immoo grip qabuuf, jabeessuuf, kat gochuuf, muruudhaaf kunuuf ni gargaaramna jechuudha. Bakka itti gargaaramnu qabna jechuudha. Elektirika gamadaa wantoota kan biroo biloonii illee jabeessinee qabuuf nu gargaaru jechuudha.
Kan biraan hamariidha. Light hammer yookiin immoo tapping hamariin jira. Hamariin kun akka spare partota kan biroo hin miinetti humna laafaadhaan yookiin immoo amala sponge ta'e qaba. Isaan akka hamariitti ni fayyadamna jechuudha. Yookiin akka madooshaa jechuudha. Kan biraan allen key yookiin hex key kan jedhu tighten loosen bolts or screws that have hexagonal or six-sided socket head. Inni kun boltis haa ta'u, screws haa ta'u, kanneen saayidiin isaanii jaha ta'an yookiin immoo hexagonal dimensionii kanneen ta'an keessa gadi kaa'uudhaan ittiin naannessinee kan hiiknuu fi kan hiinudha jechuudha. Kanaaf akka ta'utti aangiliidhaan jallatee hex keyin kun design ta'ee bahee jechuudha. Kan biraan pray baariidha. Pray baariin separate or lift components, kompoonentoota walirra ta'an jabaatanii walitti maxxananii kan jiran irraa folloqsuudhaan adda baasuuf kan nu tajaajilu jechuudha. Kan biraan gasket scraperidha. Gasket scraperiin immoo remove old gasket. Gaskettiin egaa injiinii fi injiin hiidii gidduu gaafa galu yookiin immoo kompoonentoota garaagaraa gaafa galu dhaqee dulloomee itti qabata. Isa itti qabate san irraa folloqsinee baasuudhaaf gasket scrappii kana fayyadamna jechuudha. Irraa folloqsee nu akka baasuuf gargaara jechuudha. Inni kan biraan oil filter rangeidha. Oil filter rangein faayidaan isaa it is used to remove and tag the oil filter. Oil filterii keenya injiinii keenya irraa hiiknee baasuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Dabalataan linkii viidiyoo kanaa ilaaluu dandeessu. Viidiyoodhaan ilaaluu yoo barbaaddan linkiiwwan ana asirra isinii kaa'u hordofa. Egaan hiikuudhaaf jechuudha. Hidhuudhaaf harkumaan jabeessina, garuu hiikuudhaaf immoo oil filter range kana gargaaramna jechuudha. Oilii motora keenyarraa hiikuudhaaf, oilii filterii motora keenyarraa hiikuudhaaf. Inni kan biraan torque rangeidha. Torque rangein immoo biloonota yeroo hiinutti hammam akka isaan seenuu qaban diizaayiniin yookiin immoo specificationii mataa isaanii qabu. Diibsii sana 20 amma 220tti yookiin sana caaluus danda'a. 30 irratti 40 irratti isaan sana safara mataa isaa qaba. Achirratti hamma barbaachisaa ta'e irratti safardiree galchuudhaaf kan nu gargaaru torque rangeidha jechuudha. Kanaaf bilooniin tokko hamma jabaachuu qabu qaba. Hamma sana darbuu akka hin qabne, hir'achuus akka hin qabne maaliin safarree hiina jechuudha. Torkii range kanaan safarree hiina jechuudha. Dabalataan linkii YouTube asirra kaa'ee kana ilaala. Spark plug rangein it is used to spark plug ranges are designed for fitting and removing the spark plug. Spark plug itti akka galuu fi akka irraa hiikuuf ni gargaaramna jechuudha. Inni kun bakka itti spark plugiin galu yookiin immoo injiin hiidii keessatti yookiin immoo maalidha injiinii qaama injiinii ta'e gubbaarraan kan itti qadaadamu isa sanarratti gadi gala spark plugiin keenya. Spark plugii sana keessa gadi gashinee kan nuti ittiin jabeessinu yookiin immoo baasuu yoo barbaanne kan nuti ittiin baasnu spark plug range jennaan jechuudha. Inni kan biraan valve spring compressoridha. Valve spring compressoriin it is used to remove and install valve assembly. Qaamolee valve walitti qabee maalidha injiin hiidii irratti yookiin immoo injiin siliindar hiidii irratti assemble godhee hidhuudhaaf kan nuti gargaaramnu valve spring compressor jechuudha. Wantoota kana walitti qabee install nu godha yookiin immoo nu ijaaraa jechuudha. Kan biraan piston ring expanderidha. Inni kun immoo used to remove the ring from piston. Pistonii keenya irraa ringii baasuu gaafa barbaanne piston ring expanderii kana gargaaramna jechuudha. Gaafa nuti akkasitti addaan qabnu springii keenya yookiin immoo ringiin keenya pistonii keenya irraa akkaataa salphaa ta'een gadhiisaa jechuudha. Kan biraan piston ring compressoridha. Kun immoo used to compress the ring in the piston ring groove
during assembling or piston assembly yeroo cylinder keenya irratti cylinder keessatti pistanii gashine sana dura pistanii keenya irratti yeroo maal gashina ringii kana gashina jechuudha. Ringii kana compress godhee kan nuuf galchu toolii kana yookiin immoo piston ringii compressor kan nuti jennee waamnu kanadha jechuudha. Kan biraan valve lapping toolidha. Valve lapping tooliin kun immoo valviin keenya bakka taa'u qaba. Valve siitii fi valve keenya walitti bakka mijataa akkan godhuuf valve lapping toolidha jechuudha. So lapping can be used to obtain specific surface roughness. Surface roughness yoo jiraate smooth godhee wal qixxeessee akka inni bakka mijataa ta'uuf kan godhu valve lapping toolidha jechuudha. So it ensure proper sealing between valve and the seat, remove carbon deposit, fitting and small imperfections kan akka xuriin garagaraa partikiloonni garagaraa wantoonni caccabanii achirra jira yoo jiraate remove gochuudhaan bakka mijataa valve keenyaa fi valve siitiidhaaf mijeessaa jechuudha. Okay, kanaan valve lapping tool jennaan jechuudha. Kan biraan measuring tool itti dhufnee jirra. Kanneen tooliiwwan spare partota tajaajilan nu safaran yookiin immoo kan gara tajaajilaatti galanis nu safaran measuring toolidha jechuudha. Measuring tooliin keenya spare partiin keenya hammam sirriidha. Toleransiin isaa akkam mijataadha kan jedhu sana kan nuti ittiin measure goonudha jechuudha. Inni jalqabaa micrometriidha. Micrometriin kun egaa bakka baay'eetti nu fayyada. Manufacturing area irratti, automotive area irratti bakki inni itti nu fayyadan jiru. Kan inni safaru bore, outside, inside, diameter and depth jechuudha. Keessa bal'ina shaaftii ta'uu mala, bearingii ta'uu mala. Kanneen keessa isaanii maal godhaa ni safara jechuudha. Ala isaanii diameetirii isaanii ni safara. Keessa isaanis hoolii yoo qabaatan ni safara. Diibzii asii gadees immoo yoo qabaatan ni safara jechuudha. Okay? Isaaniin safarree hamma isaanii beekuu dandeenya jechuudha. Kan biraan filiyer geejiidha. Filiyer geejiin it refers to set thin hard metal strips. Different thickness used for measuring clearance between two components like between valve and its rocket. Yeroo baay'ee valve fi rokkeetti gidduu gaappii jiru safaruuf kan nuti gargaaramnu kun diameetirii garagaraa qabdi jechuudha. Thicknessin ishii gargaridha. Ammuma baay'ina ishii kana thicknessin ishii wal caalaa tokko tokkoon gidduu galchuudhaan thicknessi appropriate valve fi rocket gidduu hamma barbaannu sana hamma argannutti warra kanaan control goonee beekuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo yoo bal'ates yoo dhiphates kanaan jechuudha kan nuti safarree mijeessinuuf. Kan biraan Vernier caliperiidha. Vernier caliperin it is measuring tool used for internal and external depths. Depthii alarraas keessas safaruuf jechuudha. Depthii asii gadee safaruudhaaf hamma milimeetirii 150tti safaruuf kan nuti fayyadamnu caliper Vernier caliperiidha. Vernier caliperin kun bakka hedduutti ni tajaajila. Kan biraan dial gauge yookiin indikeetoriidha. Indikeetoriin kun immoo clearance run out, end play, backlash for camshaft fi crankshaft fayyaddi jechuudha. Clearance run out, play, backlash isaan kana camshaft fi crankshaft irratti akka sirriitti akka nuti safarru clearance isaa akkamidha, run out isaa hammamidha, indi play backlash isaa maal fakkaata kan jedhu kan nuti ittiin safarru dial gaugeidha jechuudha. Kan biraan telescopic gaugeidha. Telescopic gaugein kun maal safara seetanii bore diameetirii engine cylinderiidhaaf small bore kanneen akka engine valve guideidhaaf san kanaaf ni safara. Erga safarree booddee garuu telescopii sanarraa maaliin measure goona micrometriidhaan dheerina isaa yookiin diameetirii isaa sana safarree beekuu dandeenya jechuudha. Teleskooppiin diibzii sana kan nuti keessa gadi keenyee ol fuuna. Erga ol fuunee booddee immoo maayikiroomeetiriidhaan safara isaa sana beekuu dandeenya jechuudha. Kan biraani boor geejiidha. Boor geejiin asii gadee booriin yookiin immoo wanta
diibsii qabu tokko booriinsaa hammam akka ta'e diiyaameetiriinsaa raafinesiinsaa safaruuf kan nuti itti gargaaramnu keessa gadi kaa'uudhaan kan nuti itti gargaaramnu boor geejii jenna jechuudha. Inni kan biraan pilaastii geejiidha. Pilaastii geejiin kun wanta haphii nuti sarfeesii tuulota keenya irra keenye ittiin safarruudha. Kan inni nu fayyaduuf oil clearance yookiin immoo surface roughness spare part sanaatiif jechuudha. Surface roughness isaanii yoo wal nyaatanii yoo wal caccaalaniiru ta'e plastic gaugein kun nutti argisiisti jechuudha. Sana jechuun oiliin akka barbaachisaa ta'etti irra hin deemu jechuudha. Bakka tokko ga'ee dhaabbata, bakka tokko gara bakka biraatti kan jajallatu yoo ta'e plastic gauge kanaan safarraa jechuudha. Kan biraan straight edge and flared gauge dha. Inni kun immoo check surface flatness dha. Kun kan akka cylinder head, cylinder block isaan kana surface isaanii nyaatameera moo nyaatamni kan jennee nuti ittiin surface gubbaa isaanii bakka gaaskeettiin taa'u ittiin safarruudha jechuudha. Isaan kun egaa tuulota service toolii fi measuring tooliin keenya kana fakkaatu jechuudha. Isaan kana haala ta'uun qabuu qabna. Environmental protection keenyaaf operational healthy safety dhaaf isaan kanaaf sirriitti toolii keenya sirriitti qabuu qabna. Tuulota kana qabuudhaaf immoo maal goona? Jalqabarratti keep tools clean and grease free to prevent slipping. Bakka qulqulluu ta'e bakka greasiin hin qaqqabne akka isaan nyaatamne akka isaan hin dhommofne akka isaan rastii hin taane wantoota kana kanaaf bakka qulqulluu iddoo isaanii mijate booksii keessa kaa'uu qabna jechuudha. Inni kan biraan inspect tools before use, never use damage ones. Otoo hin fayyadamiin dura akka isaan nagaa ta'an akka isaan damage hin taane ilaallee itti fayyadamuu qabna malee damage kan ta'an itti fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Kan biraan use the right tools for the job, no misuse. Kanaaf for right job right tool. Hojii barbaachisuuf toolii isa barbaachisu sana gargaaramuu qabna jechuudha. Toolii isaaf ta'u saayiziidhaan, dimensioniidhaan, qabannaadhaan, itti galuudhaan appropriate kan ta'e fayyadamuu qabna malee kan isaaf hin taane faana rakkanne yoo ta'e tooliin keenyas hin miidhama, hojiin keenyas immoo hin danqama jechuudha. Kan biraan choose good quality and professional tools. Kanaaf kan sa'aatii keenya nuu qusachuu danda'an, kan hojii keenya tolchan, kan smoozii nuu godhan recently update kan ta'an filachuu qabna jechuudha. Kanuma ture kanuma durii kan gargaaramne osoo hin taane yeroodhaa gara yerootti update gochuu qabna. Tuulota keenya garaajii keenyaaf galchuu qabna. Haala kanaan mijeessuun barbaachisaadha jechuudha. Pull wrenches or don't push. Use correct size and proper size type. Egaan akkuma dura isiniin jedhe wrenchiin keenya lakkoofsa qaba, saayizii qaba. Saayizii sana irratti hundaa'uudhaan bal'ina isaa sana kan akka boolti keenyaaf natii keenyatti galutti appropriate toolii fayyadamuu qabna jechuudha. Prefer box end or socket wrenches. Kanaaf sirriitti prefer box or socket wrenchii keenyallee akka ta'utti gargaaramuu qabna. Avoid unnecessary deep sockets. They slip easily. Unnecessary deep socket bakka inni itti galutti galchuu qabna jechuudha. Kan isaaf hin taanetti itti galchuu hin qabnu. Use impact socket with air impact wrenches. Kanaaf humna qilleensaatiin gargaaramne air impact range daanis gargaaramuu dandeenya, electric impact daanis gargaaramuu dandeenya. Isaan kana fayyadamuudhaan hojiin keenya akka inni ariifatu, tuuliin keenya akka hin miidhamne eeguu ni dandeenya jechuudha. Leenjiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Waan guddaa irraa barattan jedhee abdii guddaan qaba. Subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Kun hiriyoota keessan hin gargaara. Multi-skill media ni deeggaraa jechuudha. Guyyaa har'aaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii isiniif haa ta'u galatooma. Egaan leenjiin keenya har'aa kana fakkaataa wanta baay'ee isin fayyadu irraa barattaniittu jedhee abdii guddaan qaba. Egaan viidiyoo keenya yeroo biraatiin immoo qaqqabachuudhaan yookiin immoo practically akkamitti tuulota kana akkamitti akka fayyadamnu yeroo biraa qabadhee kanaan isiniif dhiyaadhu ta'a. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo keenya immoo subscribe, share gochuudhaan Multi-skill media deeggaraan hawwii kootii galatooma.